Balaan konkolaataa daa'imman afurii fi konkolaachisaa dabalatee lubbuu namoota 28 galaafate 40 ol miidhaa cimaaf saaxilaman. Balaan kun godina Wallagga Ba'aa aanaa Gudeyyaa Biilaa ganda Gonka Ijaa jedhamutti dhaqqabu poolisiin BBC'tti himeera. Ajajaan poolisii aanaa Gudeyyaa Biilaa Koomaandar Zariyuun Maannaayyee konkolaataan kun magaalaa Shaamburraa imaltoota 65 fe'ee gara Baakkoo adeemaa akka ture dubbatan. Ajajaan poolisii kun balaa kana suukanneessaadha jechuun ibsan. Lakkoobsi namoota du'anii dabaluu akka danda'ullee dubbatan. Miseensi poolisii konkolaaticha keessa turee fi utaalee lubbuudhaan oole konkolaachisaan fireeniin na didee jechuu akka dhaga'e dubbachuudha himan. Waggaa lamaan dura balaan wal fakkaataa mudate lubbuu namoota 20 olii galaafachuun gabaafamee ture. Ammayyuu taanaatu dubbise. Fireenii didee laga dheeraa edda mucucaatee booddee irraan gadee mucucaatee laga Jimmaa kan jedhamu keessa seene. Tilmaamaan meetira 5 hanga 6 ta'uudha wantichi kan inni keessa seene. Karaan asfaaltiidhaami? Asfaaltiidha. Kanaaf karaarraa maqeetti boolla keessa bu'ee? Mucucaatee laguma seene bakka qabuu hin dandeenye shufeeriin dhaabbachuu fi didee. Tole. Fireen sharaa maal kana harcaasaa dhufe beekta fireenii qabuu fi didee. Konkolaataan kun yeroo garagalee laga seenutti namoonni keessa jiran bahuudhaafis mijataa waan hin taaneef konkolaataan kun si'a 3 garagalee laga seenee yeroo garagalee jedhutti namoonni 28 battaluma sana du'anii miidhaa cimaan namoota 45 irra gahee buufata yaalaa magaalaa Jaree fi hospitaala Baakkootti yaalamaa jiru. Balaan du'aa kun dabaluu danda'a maaliif konkolaataan sun haalli inni itti kufee haala miira nama tuqu waan ta'eef sana namoota warra reeffi jaraa warra achumatti battalumatti du'an nama 16 fi gara magaalaa Shaambuutti feesifnee maatiin jaraa gara sana waan ta'aniif kaan immoo hospitaala Baakkoo erga ga'anii booda du'anii. Balaa kana kan hammeessu ijoolleen daa'imni 4 du'aniiru. Tokko immoo balaa salphaan irra gahee afeeraa konkolaattonni deddeebisa uummataa ta'an dulloomoon kun ganama otoo buufataan bahin tamananii ilaalamanii utuu ba'anii baqqa'anii akka dhala namaa tokkotti miira koo kan tuqe namni nan ba'a nan gala'ee yaade iddoo dhaqu sanarraa yeroo hafu maatii nama baay'ee ana mataa kootu bilbilaan abaluun keessan abaluu beektu yeroo hin jedhu eeyyee du'eera kun abaluun balaa konkolaataatiin akkasitti du'e waan ta'eef yeroo hin jedhu namoonni hin gaggabu waan ta'eef miira sana dhaggeeffachuun immoo si dhukkuba. Tole balaan kun sa'aatii meeqatti dhaqqabe? Ganama sa'aatii 3 kan odeeffannoon kun naannoo qaqqabe. Anillee naannoo sa'aatii 4tti waajjira irraa bahee biilaadhaa bahee achi gahee. Akkasumas taletti taanaan konkolaataan laga seenuu isaa dura 3 gaggalagalee. Al 3 garagalee ofirra dura akka karaarraa bahe asfaaltii irraa baheen tokko kufe. Isa booddee mukatti hirkate muka sanarraa ka'ee ammas 2 garagalee kireeniidhaan irraa kaasnee bee namootarraa reeffa namootarraa keessa isaatti hafee kireeniidhaan kaasnee dhala namaa bifa jibbisiisaa ta'een waan du'aniif kireenii waamne kireeniidhaan irraa kaasnee boleessa. Kana duras balaan akkasii dhaqqabee tureemi toora sana? Baaxaam waan irra deddeebiidhaan waggaattaan tokko inuma ta'a baqqaan kanaaf miidiyaatiin waan natti hin tolleen malee iddoon sun iddoo biraatu caccabaadha malee karaan isaallee inni kun nagaadha. Kun bakka si dhiba yeroo kana duras waggaa kana balaan akkasii iddoo sanatti ga'eera danda'u mangaa abidditti ka'uutti. Amma sababi maali akka ajajaa poolisiitti? Akka poolisiitti investigeessu wanti goone naannoo sanarraa ammatti fireeniin mucucaachuusaa argineerra. Iddoo dheeraa asfaaltiirra frikshinii rigiinsi ture qabuudhaaf konkolaataa sana dhaabuudhaaf wanti inni godha jira qabamuufii hin dandeenye. Kanaaf sababii konkolaataan dulloomu isaati akkan dubbii keessan irraa hubadhetti. Dulloomees inni nagaanis hin garagala waan ta'eef sababa fireeniin dideen jettee yoo naa qabatte natti tola. Gorsa akkamii kennitu fakkeenyaaf konkolaachistootaaf namoonni amma akkuma isin jettanii ganama ka'anii bakka dhaqan sana beellamatanii bahu konkolaachistoonni maal gochuu qabu dhimma kana irratti? Konkolaataa aannan oofa amala konkolaataa beekaa. Konkolaataan ganama gaafa kaatu imaltoota geejjibsiisuun dura konkolaataan koo kun karaa dheeraa deemee hin galaa ho'iinsa hin dandamataa karaan biyya keenya akkuma beektu baddaa bahiitu baay'ata. Imalaa kana imalaa nama baratee iddoo biraa hojiif deemu hojjettoonni mootummaa keessa jiru gaazexeessaan keessa jira namoota kana karaatti hambisuun dadhabina ogeessota konkolaachistootaati. Maaliif ganama yeroo fuudhee bahu fireeniin konkolaataa kana hin qabamoo hin qabu jedhee otoo fuudhee bahee namni kun bakkee irratti na fu'aadee an akka kootti miira nama taatee waan dhalatte qofaaf
anis boor kanan na eeggataa jettee miira gaarii keessa hin jiru. Obbolaan lamaan Boorana Ba'aa Negelleerraa dallaalaan Xaaliyaanis hin geessinaa jedhee biyyaa baase Liibiyaatti gurguramanii hanga dhiigni irra coputti dhaanamaa fi asiidiin itti naqamuun dararamaa jiru. Wanbadeen isaan ogguran kalee keessaa baasnee gurgurraa jechuudhaan maatii doorsaa jiru. Liibiyaatti godaantota akka shaqaxaatti gurguruun yeroo dhiyoodhaanas biratamaa ta'eera. Obbolaa lamaan Liibiyaatti ogguraman gadhiisuudhaaf birrii miliyoona 3.6 maatiin akka kaffalan gaafatamu wasiilli dargaggoota kanaa obbo Nageessaa Miidhagduu BBC'tti himan akeekachiisa. Qabiyyeen oduu kanaa qalbii keessan jeequu mala. Jara kana akka isaan ba'anii dhaqanii hin beeknu nuti. Baatii sadii dura nu bilbilanii ijoollee akkana bakka akkanaa keessa jirti jedhanii nu himan. Tole. Sobanii jennee callisaa turre. Eegasii dhaanichaan ulee kamaal godhan viidiyoo akkanaa telegiraamaan nutti erganii wanna asiitii katti naqanii jiran nutti erganii ka galgaloo jedhan sun hulleellee ka tumanuu ka caccabsan godhan kana nutti erganii. Asiitii qaama dhiiraatti naqanii jiranii. Yoomi kan isaan akkasitti rakkoo keessa galuu isaanii bartan? Viidiyoo kana gagana arganii amma bulii 15 bullee jiru. Barattoota kunneen kutaa 8 barata. Haatira waa darjirti waa dara barata. Galgaloon ammoo kutaa 9 barata nageellee barata. Tole akkamitti biyyaa badanii maaltu ture yeroo sana? Akkaataa isaan ittiin badanii hin beeknu nuti abbaan xiqqoo mataan fayyaa miti. An obboleessa abbaa jechuudha. Haatii waa darjirtu akka inni nageellee jiru hin beeku. Inni garuu nageellee hin jiru maatii haadhaan as bira hin jiru gara biraatti jedhaniif mootiin lafa shaqii wayii seentee jirti ijoolleen jedhanii callisaa turan. Tole. Ergasii eegi baatii turreen booda ijoollee keessan bakka akkanaatti jedhanii telegiraamaan natti ergan sagalee wayii. Tole. Rikoordi godhameessi sagalee wayii naa ergaa turanii abbaa xiqqaan bakka akkanaa keessa jiraa jedhee natti hima. Maaltu sin geessee jedhuun dallaalaan sobee akkana nuun jedhee biyya Ameerikaa deemtanii Xaaliyaan deemtanii Jarman deemtanii nuun jedhanii nuun deemanii akkasitti ammas jirraa nu dhaananii nu tumanii birrii miliyoona tokkoof 800 nama tokkoof. Namni harkaa qabu nama. Kun namichi afaan Arabaa qofa beekaa nuti dubbachuun hin dandeenyu afaan Arabaa qofa nutti haasaa. Tole. Nama turjumaana barbaadannee dubbannuun ammaatii keessan barbaadee sinirraan fuunee dallaalan natti fidee ani bitattee nuun jedha. Soolaalitii baasee abbaa fedhetti gurgurachuu danda'a. Beekanuu baasiftaa yoo feetan hundaasatti naannoo jechaa jira. Maallaqa sana hin ergitan moo akkam gootan maalirra jirtu mee sanatti himaa? Maallaqa ka ergines jira. Akkaawuntii wayii nu kennan maallaqa 400,000 ka hundee san 400,000 fi 75,000 erginee jira haga ammaatti. Tole. Dallaala san kan nuti erginees harka biraatti deebisee gurgurate ammallee. Gaafas nu bilbilu sun bilbila isaa cufatee jira. Nama biraatti ammallee deebisee nu bilbilaa jira. Maallaqa san ganaa walirraa funaannee namarra deemnee barbaadannee kafalaa birrii san namni har'a 500 si gaafate yoo har'a nuti 200 erginee birrii san qofa fudhatanii nama biraatti gurguratan. Ka biraatti nu gaafatan ammallee dabarsee. Maatii lamaatii birrii miliyoona 3,600 nu gaafatan jira. Maatiin sun waan tokko hin qabu. Rakkoo kanarra jirra ummati Oromoo ummati Itoophiyaa maraa kan birmatu barbaanna. Akka mataa kiyyaatti matoorii takkatti qabaa matoorii takkatti qabdi. Dureessi kenne mataan bakkii hin danda'u. Boyini waaqni sinaa jabeessu. Sagalee nuufaa ittiin barbaada. Kanaan dura namoonni haala akkasiitiin seeraan ala dallaalaadhaan biyyaa ba'an naannoo keessan jiru. Hin jiran ijoolleen nageellerraa fuudhanii akkasitti akkanuma maallaquma nyaatanii waggaa 2 waggaa 3 akkasumaan gadhiisan. Garuu yeroo saniif miidhaan akkana jiru kun ka qaamarratti geessanu ka maal godhanu kun hin jiru. Amma garuu wanni ammaan tana deemaa jira waan ilmi namaa kana jedhee danda'ee himuun. Liibiyaa keessatti kanaan dura lammiileen biyyoota Afrikaa danuun akka meeshaatti gurguramaati kan isaan turani. Gaafa kana dhageessan maatiin maal jedhan? Galgaloon sun Tole. Siyaasni torbaffaa ba'aa qabdu turte yeroo itti himan yeroo maxximanii lafa dhoofte achi fuunee innaa hospitaala geessanii akkasiin hin duune jedhanii opereeshinii nama illee sun irraa baasan ji'a torbaffaa fi gammaata. Haati maatii sanii qaama mucaasii ka akkasitti naqan sun yeruma waan sun argisiisanii lafa dhoofte hin fuudhanii ji'a torbaffaa ba'aa qabdi hospitaala geessanii akka lubbuun isin baane jedhanii opereeshinii irraa baasan. Rakkoo akkanaa keessa jira. Magaalaa keessa baaneetiyyuu amma dalagachuutu wallahi nutti ulfaate. Deemnee waa kadhachuullee nutti ulfaate. Maaliif jennaan birrii amma nurraa fuudhanu niggibaan baankiidhaan galchaa jirra. Mootummaan waan kana arguu dhabus ani na galuudde. Lakkoofsi baankii biyya keessaa nuu kenne daqiiqaa 30 eegaa nuun jedhanii nuu kennanii yeroo ati galchiteen booda daqiiqaa 10 booda birriin sun hin jirtu achirra. Warri isaan ugguran lammiilee biyya keessaa ta'u jettanii shakkitu. Dallaalaan haga silaa biyya ijoolleetti geessan jedhanii sobanii ijoollee namaa fuudhan kana haga mana keenyaatti jira. Eenyu jennee hin beeknu malee. Poolisiin maqaa namoota kanaa akka adda baasu gabaastaniittu.
Poolisiiwwan gabaasuu dinneeti. Tole. Poolisiin rakkoo biyya keessaa baheeti biyya hambaa keessa jiru. Furmaata nuu kenniti jenneeti waan ilaaliniiti. Nama kana fuudhee achi geesse nuti hin beeknu. Ijoolleen nutti himti. Ijoolleen achi rakkoo keessa waan jiranuuf akkamitti achi geesse jennee yoo nu gaafanne turjumaan abbira jira. Nama san gidee nu dubbisanii hojii. Lubbuu siitiif sodaanne nuti. Xaaliyaan magaalaa Miilaanoo kan jiraatu dhalataan Oromoo Abdurrahman Abdulqaadir haala dargaggoonni kun keessa jiran hordofaa jira. Akka inni jedhutti dargaggoonni kun Liibiyaa magaalaa Ben Walid jedhamtu keessatti danqaman. Abdurrahman dhaabbata dhimma baqattootaa Liibiyaatti hidhata qabu wajjiniin hojjetaa akka jiru dubbata. Bakka kanatti lammiilee Itoophiyaa fi lammiileen biyyoota baha Afrikaa biroo hedduun danqamanii akka jiran dubbata. Nan quba qabu waa'ee ijoollee Liibiyaa keessa jiranuu yeroo hundaayyuu magaazina tokko keessa magaalaa Ben Walid jedhamtu keessatti nama 700 jira. Kufraa nama 500 magaazina biraa achuma ollaa walumaa bira jechuudha nama 200 jira. Haalli isaan keessa jiran haala baay'ee nama yaaddessaa ulfaataadha. Guyyaa lama sadeen guyyaa irraan tan akkuma beekamu Oromiyaa keessatti godina garagaraatti fi iddoo garagaraatti yuunivarsiitii illee garagaraatti hiriirri mormii balaaleffannaa fannoodhaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu waraanni fannoodhaa kun akkuma duraan dhaadannoo abbootii keenya kan Minilik fi Kaasee Minilik irra deebinee haaromsine jechaa turan waggoota lamaas waggaa dabre waggaa baranaas uummata Oromoodhaa kanneen daangaa Booranaan karaa Shawaa Roobiitiin daangaa naannoo Amaaraatti wal daangeessan uummanni fannoodhaa erga ijaaramee fi asittutti uummata Oromoodhaatti achiin itti bobba'uudhaan yeroo garagaraatti loowwan isaa saamuudhaan uummata nagayaa jiru ajjeesuudhaan sababa bal'ifannaa jiruun daangaa seenanii uummata Oromoodhaa garagaraa ajjeesaa jiru. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana inni kan torbee dabre keessa akkuma agartan miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti kan deemaa jiru mucaa xiqqashaa badii takka malee qabanii magaalaa keessa qabanii Gaalaanoo hojii Gaalaanoo jechaa ableedhaan mormarraa muran gadhiifame. Isa kana malees iddoolee garaagaraa keessatti godina Shawaa Roobii keessatti fi aanaa Salaalee kana keessatti illee bara waggaa dabreellee hanga gartee manguddoo nama guddaa waggaa 67 laga akkuma dheetetti ajjeesanii duutuu siidaa hunda awwaaluu uummata dhoorkaa turan. Akkuma yeroo ammaan tana BBC'n afaan Oromoodhaa uummaticha achi jiru kan haasofsiisee guyyaa irraan tanaatti namoota bara dabree ajjeesanii fannoon viidiyoo isaa nama du'aa isaa viidiyoo isaa gadhiisanii hoottaa fudhadhaadhaa nama keessanii yaani awwaaluu dhoorkanii nama guyyaa 3-4 reekkee eegee turee booda akkamitti awwaalan yaani manguddoo haratanii kadhannaa jirtu yaan awwaalan. Amma osoo deemuu uummanni Salaaleedhaa fi iddoon Shawaa Roobii hawaasni fannoo waliin jiraachaa jiru keessatti hawaasni Oromoodhaa yeroo uummanni Oromoodhaa kan dubbatu mootummatti himatu mootummatti yaada galfatu akkana nu godhu jiranii kana godhaa jira yeroo jiru mootummaan biyya bulchaa jiru Shimallisii fi Abiyyi Ahmedis ta'ee fannoodhaa fi yeroo ammaa kana keessatti isin uummata Oromoodhaa deeggartanii Oromoodhaa nyaatanii nyaachisanii waan jiruun yaada uummatichi geessuu fi waan uummanni dubbataa jiru hunda duratti hin qiyyatan. Sababa kanaaf yeroo ammaan tana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kan godina kana keessatti aanaa Shawaa keessatti Shawaa Roobii achuma karaa Walloo keessatti fi iddoo garaagaraa keessatti Salaaleetti Booranatti karaa Wallagaa karaa Naqamtee keessatti gaggeeffamu guyyaadhaan uummatni Oromoodhaa gaggeeffamaa jira. Kana malees aanaa Salaalee keessatti haati yeroo ammaan tana uummatichi hawaasni akka jirutti kana nama 3,000 kan ta'u jiraachuu dadhabanii manarra gubanii as kan nyaata jechaan olfaa jechuudhaan loowwan isaa fuudhaa isaan saamaa waan jiraniif uummatichi akka itti jiraatee akka itti oolee bulu dhabuudhaan godaananii kunoo karaa bakka takkatti nama 3,000 kan ta'an yookaan uffitaa yookaan hojjeessaa jechuudhaan kan ta'aa jiranidha. Kanaaf yeroo ammaa tana keessatti qabsoon uummanni Oromoodhaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan jiru hundi Oromiyaa jiru hundi dammayxanii sabni jaarmeen qabne yeroo hundaa'u uumamaa waan ta'eef akka Oromootti wal cinaa dhaabbannee yeroo addiinarraa dhuftu ofirraa haa dhorkinu
siin jedha.